إسرائيل كاملة. هذا كان هدف. وطبعا العدو الإسرائيلي ومن إسن إنيوس تالتن إسن أدوي إسرائيلوتاتي إسن ورّا المنما إيغا توتيرا إسن ورّا دباف شبوتي إسن ورّا أبسون سلا همبرباتي خلال التلاف Внимание, батарея! Залпом! Огонь! Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya alaaf manan caayaa niws neetworkii kan dhageeffataati jirtan nageenyi onneerraa maddee simbiratti haqa qabu jechuun tootii ijoo hagayya jaa kiibxata galgala gurraan isin geenna qophii dhimbiibba balballoomii gaatis qabna hanga xumura sagantaa keenyatti odeessa keenya hanga xumura akka dhageeffattan abdii qabna maddeen dhageeffatamuu qaban gurguddoo wabeeffanneetiin gurraan isin geenna kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen haarawaa taatan subscribe gochuun mallattoo gurraacha sanirraa balleessa maatiin utaa ulfinni alaamana dachaa isinii haa ta'u jechuun like gochuus akkan daganne bu'aa qabdi waan taateef humni warraaqaa islaamaa islamic resistance force kan iraaqiif sooriyaa hizbollaan deeggaramu jedhame loltoota ameerikaa du'aaf madoon adabu ganama barii oduu irratti isin dhandhamsiiseetiin ture mangaddummaan ameerikaadha kan muhammad shiyaa al sudaanitti ergamu kisaaraa ta'e Alellan Hizbollah kutaalee waraanaa qaariyoot shimoonaa cabsee seenee loltoota Israa'el daangaa dhidhimseetiin dubbiin wal gaafachiisaa taate kunis daqiiqaa 45 dura garmalee miidhaan dhaqqabeetii jira waraanichi jalqabeetii jira Raashiyaan kutaalee Yukreen 3 dabalataa to'attee Ameerikaaf neetooni dhooyinsa sammuutiin dararamutti jiru mujaahidoonni loltoota gaazaa Hamas kan ibiddi addunyaa guutuun isaanirraa qabsiifameef madda dhugaa addunyaa kanaa ta'anii opereeshiniin duula gaazaa guutumaan guutuutti dadhabuu isaatiin Ameerikaan miidhaa guddaa akkasumas ba'aa guddaa fi aarsaa guddaa kafalaa jirtan gadi dhiisa jedhanii bahutti argaman Israa'el kun ammoo injifannoo jedhamee jira maqaan loltoota booji'amanii afranis kan isin biraan geenyu ta'a jechuu barbaada kabajamtoota hordoftoota keenya dooniin Ameerikaa gurguddoon 12 rukutamuu jirti birmannaan isin Israa'el gootan hin jiru kun baa gidduu galeessaa hokkoruudha Vladimir Putin sa'aatii 7 qofa qabdu taasiif arritiinarra kana galgalaan gadiin bahaniitiin Ameerikaa neetoo Ingilizii fi Pentagon hanga Teelaaviivitti mataan bowwaafatee jira maddeen kenna Associated Press Reuters reporterii fi Al Jazeera irraa gurraan isin geenna kabajamtoota hordoftoota keenya gama biraatiin ammoo itti gaafatamaan ajaja waraanaa kan baha gidduu galeessa Ameerikaadha dubbittiin callisa Iraan har'a galgala eegaluu dandeetti mallattoo Hizbollaan daangaa Israa'el cabsee irra addunyaan quba qabaadhaa jechuun bombii 21 ol al tokkotti kan buusuu danda'uu fi magaalaa tokko guutuu barbadeessuu danda'u xiyyaara Israa'eliif erguun Ameerikaa addunyaa wal gaafachiise Raashiyaa fi Turk Kooriyaan kaabaa ammoo dooniiwwan gurguddoo 9 galoo galaana Gaazaa jalatti assiqsuun olla namu akka dukkaanatti qoqqobatee jira Ayatullah Ali murtii isa cimaa jedha Press TV'n galgala kana tahi akka The Wall Journal Street gabaasetti dubbii dhoosuuf malu cufaniit mari'achaa jiru Israa'el dhiphina keessaallee cinqamtee warri lafa jalaa wacaa jiru hoo maalirra jira balballoomii keessatti dhageettu caaya balballoomii qophii dhimbiibbaa tiitiin nufaana bu'a Hezbollah leader Hassan Nasrallah said Thursday Israel will weep for killing its top commander and the enemy and those behind the enemy must wait for our قسم استهداف 3 دبابات مركبة وجرافة من نوع دي 9 إننا نرى في المخدرات عاملا أساسيا من عوامل عدم وأنظمته البائسة فأقدم بالأمس وكان قادة العدو ينتظرون بشوق sadii fi lama keessatti kan argamu loltoota Israa'el 1962 du'aan kan dhabe waraanni Mossad kan Israa'el arra kutaa Rafaa
Al-Yaasiniif taal alaalwaatti opereeshinii taasisuun dhagahame. Loltoonni Birgeedii 34ffaa kutaa waraanaa 98ffaa ajajaan opereeshinii fudhachuudhaan ergaman. Holqa qondaaltota Hamaas seenuudhaaf lubbuu du'aan jarjarsite ganamaan taankii merkaba 4 duwwaa galaniitiin Belgireedii 3 dhabanii akkasumas jiippiin 2 irraa dhodhoote loltoonni jaabattalatti dhumuun 7 madaa'uu Aljaziiraa afaan Arabaa gabaase. Turtii daqiiqaa 45 booda loltoonni 4 harka Hamaas galuun dhagahame. Maqaan isaanis nu gahee jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma beekamu Raawul Siraak Foomilar Alex von Voti Kat akkasumas Samuel Yonata Koshti Vandeski Luther Tosk ta'uu Hamas Telegramii maxxanseet Israa'il bowwa gubbataate. Akkasumas miidiyaaleen gurguddaan Associated Press dabalate oduttuu Hamas maxxanse balbala Teelaabibiin lafaan dhahanii mul'ii Netanyahu qarxam godhan. Kabajamtoota hordoftoota keenya kana qofa hin dhaabbanne dubbiin addunyaan afaan kan qabsiise waraanni Gaazaa hatattamaan akka bahu Ameerikaan ajajje aarsaa tasaa kaffalaa jirtu bu'aa opereeshinii tokkolleen agarre. Guddicha waraana Iraaniif qophaa'a nutis qophoofnee jirra. Iraan tuttuqaa baroota hedduu qabdi. Kana keessa irraa kafalannaan dubbitti kaleessa dubbii himaa fi akkasumas sekreetariin White House galgala dubbatan John Kirby'dha. Lan Israa'el irratti taasifamu Iraan qophooftee jirti. Wanti dubbii bita galanutti ta'e cal'isuu isaaniiti. Dubbiin Iraan odeeffannoon balbala cufachuu nuhuyyuu nu ajaa'ibe jechuun Antony Blinken daranuu waraanicha hammeesse. John Biden maanguddichi waggaa 82 gadi baheetiin we defend Israel, we support Israel jechuu malee homaa irraa dhabde addunyaan. Hamas tarkaanfiin ar'a inni gadi baase ammoo kan biraati. Israa'el seenaa keessatti takka madaa isiniin argin agarsiisuu deemna. Kun waan qophaa'e guutumaan guututti qophiis xumurree jirra jechuun ammoo duguugamaniitiin Gaazaa Raafaa Kaaneenus keessaa ba'aa jiraachuu viidiyooleen miidiyaalee daqiiqaan dura agarsiisutti jiru. Kun injifannoo mujaahidotaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya waraanni guddaan sodaa bira darbeetiin uumame Ameerikaan hollachiisaa jiru Hizbollaan tooftaa lolaa jijjiiruun daangaa waraana Israa'el seenuun seenaa addunyaa arguuf amanuu bita gala itti ta'e. Daqiiqaa 45 dura gochi raawwatamaa jiru daangaa Libaanosii fi Hizbollaatti ajaa'iba. Kabajamtoota hordoftoota keenya Hizbollaan daangaa Qaariyoot Shimoona loltoota Israa'el irratti haleellaa dhuunfate helikoptariin lama ammoo battalumatti barbadaa'uu wal gaafachiisaa jira. Israa'el qaba ganna dhiisatti jirti. Ameerikaan haleellaa biraatu duubaan jira. Kanaaf opereeshinii tolchuu qabna. Yoo diqqaate tahareen barbadeessuudhaaf qophii xumurreen dhagahamte. Waraanni Raashiyaa fi Tarkii ammoo Iraan galgala kana seenaan bowwoo caalu ta'ee jira. Maaltu deemaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Galoo galaana Tarkiitiin Hizbollaan humna qilleensaa air defense kan teknoolojii ammayyaa Ameerikaan Tarkiirraa bituuf dhaadheeffattu harka nagalee jedheetiin bowwoon bira argamte. Dhibee kaansarii kan itti ta'e waraanni baha gidduu galeessa Ameerikaafu bita gala ta'e. Iraan kaleessa galgala haleeluuf Ameerikaan qophii akka xumurtees Iraan beeksiftee turte. Haleeluu maaf dadhaban kaleessa oduu keessatti isinii himneetiin turre. Murmaanisk BN teknoolojii Raashiyaa malee addunyaan hin qabneen balballi Iraan ijaaramuun ammoo Ameerikaadhaa fi kaansarii caalu ta'ee jira. Walumaa galatti وذلك على خطوة دفاعية اليوم وجيش عدو الإسرائيليين جتشون قدبه حسن نصر الله أوديس كينيا بري هر آيسنيف ديسنيتين تر إيرو بري فما كينيا رتي إسلاميك ريزيستانس فورس كان إراكي حزب الله أفين إيرانين دقرموا كسمس كان سوريا جرو مورا بوفتا طيارة لولتوتا أمريكا الأسادين الروكتي وان تكنولوجي إيرانين حجتمانين حليلتين kolonela lola warana ajaja guddicha Amerika madese du'a jalatti argama jedhamee jira. Tarii akka Reuters jedhetti du'uun olleedha. Loltoonni torba ammoo madaahaniitii jiran. Filannoo guddaa kaleessa Ameerikaan dura
humnoota kanneen jala dadhabsiisuu qabnaani Lloyd Austin fi Yoav Gallant wajjin mari'atan dubbii biraa dhaleetiin dura tarkaanfii fudhatu eegalan qarooma Parshiyaanota keessatti warri hin danda'amne Ayatullah Sayyid Ali Khamenei odeeffannoo istiraatejii lolaa cimsuudhaan rokketti lama qofaan humna Ameerikaa kan Iraaqiin jiru irratti mada yoomillee United States of American hin daganneen coqolaasan kabajamtoota hordoftoota Caayaa News Technologyidha. Muhammad Shia al-Sudaanidha akkuma beekamu michuu guddaa Ameerikaati. Anthony Blinken dubbiimaaf ministeerri haajaa alaa gara Tahareen Ayatullah Sayyid Ali Khameneitti ergatan wantoota hunda Iraan haatas gabbeessitu haalichi haala nuti madaalleen osoo hin ta'in harka waraanaa addunyaa sadaffaatti addunyaan bu'uun nu dhiphiseeti jira jedhan haa ta'u Iraan ammoo humnoota Hamas Houthi Islamic Resistance kan Sooriyaa Hizbollah fi humna walii galaa hedduu torba ta'an Taliban dabalateetiin mari'achaa jiraachuun murtii dhuma yoom nu beeksifti Israa'el taankariif boolla hantuuta Netanyahuun keessa jiran keessa yoom bu'aa harbii kash sakandii jedhuun dhagahaa jiran dubbiin itti jijjiiramte jedha Associated Press. Haa ta'u odeessamma baheen ammoo haleellaan Iraan guddaan bakakkaan Tel Avivitti roobuu deemu gaarreen Goolaan ta'e. Sababni gaarreen Goolaan ta'eef jedhu xiinxaltoonni mooraa waraanaa fi baha gidduu galeessaatti dhiyeenyaan beekani. Waraanni Raashiyaa kan Vladimir Putin achi waan jiruuf akkuma beekamu Putin foddaa iskiriinaatiin amma daqiiqaa dura gadi bahan RT Media Raashiyaa wabeeffachuun wiihoon akka jedhutti Vladimir Putin sa'aatii 7 galoo galaanaatiin booda yookaan hin jiraatin dhidhima hypersonikiidha Tu-95 jedhamu saniin haleeluuf akka jiranii fi S-57 xiyyaaronni teeknoloojii ammayyaa Ameerikaan carraayixee dhadhawaawuxee bahara Paasafikii fi dachii samii speesii hawatti lafaan fudhooyite hin dalagamne saffisa sa'aatii dachaa 20 harka sagaleedha kan qabu hypersonikiin Raashiyaa addunyaarra tokkoffaa ta'e gaarreen Golan iddoowwan loltoota Raashiyaaf Wagneritti dhaabbate Iraan achirraan bakakkaa Tel Aviv fi Eelaat Haifaa barbadeessuuf qophaa odeeffannoo argachuudha CIA'n Ameerikaa amma gadi baase maaltu ta'uu deeman dubbitti yayyaba gaafattu Ayatullah Ali Khamenei hin oolu wantin oolle waanuman oolletti jiru kabajamtoota hordoftoota keenya. Russian President Vladimir Putin said during celebrations to mark Russian Navy Day, defense news tajaajilli Newsweekif Sputniks lolli Raashiyaa fi Ukraine daranuu cimee yeroo itti fufee jirutti har'a loltoota birgeedii 3 ol barbadaa'uun dhagahame. Wosketov 105 loltoonni riphee loltoota Ukraine deeggaramuu deemanis dhufuu beeksisuudhaan yoo diqqaate Ukraine ammoo loltoota 520 dhabuun beekamee jira. Kutaa Donetskitti ammoo haleellaa Raashiyaan fudhatteen humni farra qilleensaa kan Iron Dome teeknoloojii ammayyaa IMARS jedhamu Ameerikaan ittiin addunyaa irratti laphee dhahattu misaayilota hypersoniikii Raashiyaatiin barbadaa'uu dhagahame. Mikaa'el Shiraameet kutaa Kiriimiyaa Steetii irratti itti aanaa bulchaa hoggana naannichaa loltoonni Ameerikaa akka baanatti harca'uun dhagahame. Haa ta'uuti Newsweek gaaffii qondaaltota Ameerikaatiif dhiyeessee fi deebii kennuurraa of qusatanis Vladimir Putin irraa sapiraayizii guddaa dhagahuun isaanii gammachuu uumeefii jira. Innis yoo diqqaate naannoowwan murteessaa tahan hedduu isaanii waraanni Raashiyaa to'achuun kun injifannoo guddaa ta'uun dhagahame. Injifannoon kenna guddaan hanga keef magaalaa guddoo Ukraine to'achuutti jechuu Associated Press, Newsweek akkasumas Sputnik Raashiyaa gabaasee jira. Odeeffannoo keenya fufneetiin jala buunee isiniif dhiyeessina. Lola Iraanii fi Ameerikaa gidduutti daqiiqaa muraasaan booda ni eegala jedhame hundi keessan hordofuu hin dagatina. Addunyaan mirga nagayaa haa taatu. Nageenya addunyaa keenyaaf haa bu'u. Biyya keenya guddinaaf hawwuun dagatina. Turtii gaarii.